haadhisaa ture rakkoo sirra ga'e kana yeroo sana baay'ee si argachuudhaaf akka balaan kun sirra dhaqqabeen xiqqoo bubbullee si argachuudhaaf baay'ee yaalii gochaa ture garuu rakkoon sirra ga'e rakkoo xiqqaa miti yeroo dhuma sana gara miidiyaatti wanna si dhiyeessuu danda'u hin turre si argachuu hin dandeenye amma akka carraa taanee wal argine baga nagaan dhufte shoo keenya meegaa daawwattoota keenyaa fi xiqqoo akka ifa ta'utti fuulli ayyaantuu amma mul'atu kuni fuula sirrii miti fuula ishee kana harka ishee kana rakkoo akkamiitu irra ga'e ayyaantuu jennee daawwattoota keenyaafis ifa akkati gootee eegaltuuf. Ani maqaan kiyya ayyaantuu Mustafaa Taayyeetiin jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhe magaalaa Kombolchaati. Kan inni itti yaalamaa ture hospitaala Harmee kan jedhamu Caffee achitti yaalamaa ture. Ani adagaan kanarra ga'e kan asiidiiti. Ammatti illee asiidii kana kirara isaatii fi maal akka inni ta'e illee hin beeku waan ajaa'ibsitti ta'urraa. Amma ani kanarra raawwate abbaa mana hayyaati. Eega walitti dhufne amata 8 daa'ima lama wajjin urrannee turre. Daa'imni lameenis dhiira lachuutu tokko amata 2 tokko amata 4. Guyyaa 4 halkan sa'a 9tti jechuudha. Hawaanni kun irratti raawwatame. Guyyaadha moo halkan? Halkan. Okay. Guyyaa 4 guyyaa sa'a 4 wallee hagga namni 5 jechuudha. Sa'a 9tti halkan irraa raawwatame. Ani hojjettu mootummaati. Waajjira geejjibaa keessa aanaa Kombolchaa ittiin hojjechuu ture. Sanumaafuu ani isa kanaa wajjin ganamallee jechuudha. Faxara wajjin nyaannee manarraa wajji baane. Deebisnee naaqanallee wajjin nyaannee manarraa wajji baane. Mucaa kiyya koo waggaa 4 san karaa oolmee daa'immanii kana gamasiin geessa. Mana barumsaa galchee jechuudha. Innillee mucaa san fuudhee deeme anis laaqana san wajji nyaannee ka'ee anis karaa hojii deeme zaan hojii galullee naaf bilbilee ture maallaqa nu kan jenneen maallaqa nu kannee ture yeroo sanitti bakka hogguu mana galtee ijoollee ani akkootiyyaan nu guddisee beekta akkootiyya bira ijoolleen tiyya oolanii hogguu achitti galtee naa dawwuli naan jogguu mana galtee haa jeeti mana galee dawwulee fi tiyyaan gallee jira bakka. Waan boru silaa ani waan hojjetu ta'eef waa hunda ganama hogguun deemu halkan waan qopheeffannee halkan waa hunda qopheeffannee jira hootu jeetiin isa yaamee jechuudha dawulee dhufee hiraataas nyaate anis nyaadde wajjin baqqaan xiqqoo dadhabeetiin ture irraa karaa mannaaraa kan akkana waan akka mucaa takkumurraa ollee dadhabeetiin jiraanii rafa jeetiin isaatti taa'ee silkii laaqu hiraata hojii nyaannee biraa rafe. Daa'ima kiyya lachuutis fidadhee daa'ima lachuu ana wajjin akkana ciisu jira lachuutu jechuudha. Amma hogguu waa xiqqasha ture kana keessa halkan tiriikni baduu isaatillee eegaan dammaqee yaadadde malee tiriika ifaan osoo jiruutiin rafe bira inni osuma taa'u jechuudha. Zaa 9 hogguu ta'u halkan keessa mataa kanarratti nanaqame jechuudha asiidiin kun. Hogguu nanaqee nama mataa kana keessa akka shigiree murutti nagaddeeme jechuudha. Alla gubadde jeeti lafarraa ka'e gubadde maaltu na dhufe jee gizeen akkana godhu mataan kiyya akkanuma fuudhanii akkana gizeen godhu maal taate naan jee alla harfee kiyya gubadde jeetiin akkanatti isa qabe yoon gubatte ganaa gubattaa naan jeeti asirraa naareen naggannaqe hogguu naggannaqe wayi maal mana naqu jetta jee hirriiba keessaa hin ka'e osoo akka abjuu wayii faasitti fakkaata hirriiba keessaa hin ka'e osoo immoo hirriiba ala osoo rafutti hin jiraanne taate xiqqollee ofirraa hin tissa ture. Hanga kana ijjatana keessa jechuudha. Harkaan tuqee duruu ijjatana keessa nanaqee jechuudha. Ijjitu nama naan agartu anaaf. Nama bakka hogguu kana qabaddeetuma kana gadhiisee fi harka takkaan ulaabane jechuudha. Zaa 9 nam tokko rafuu jiranii nam tokko nan dhageenye. Iyyee nam tokko nan dhageenye. Hogguu warri ollaa kiyya kana cinaa manarra iyyanii hirriibaa kaan inni fagoo baafatee qote. Ani hanga kana xiqqoo manni akka hojii tana guddistee fi eessuma kiyyaa jira. Abbaas Abdurrahmaan Jaaniini jaartii isaatii jira Oromiyaa Xaayir Jaaniini jirti. Hogguu kana madda keenya xiqqoo narraa ollaa warra keenyarraa fagaadhee hin jiru beektee bakkaan kireeffadhee galu. Iyyaatiin dhaqee harka lameenin akkanatti karradhee jechuudha. Alla gubadhee balbalee jee. Hogguu hulaabananii naggabaan ani biftiti hin jiru karaa bineensaa jijjiirameetiin jira. Yeruma sanattuu jijjiiramee jira. Bakka nam beeytu yoo dhufte na dheessite.
isiin jaartiin eessuma kiyyaasan Abbaas Abdurrahmaan siin joobsan hoggaa hulaabantu anaa miti ijjitee deebitee jechuudha. Osumaan ani deemuuti uffataan ani qabu dhabdhabjee narraa bu'ee qullaan jira jechuudha asii waliin akkanatti. Cicciteetu dhabdhabjee bu'ee jechuudha. Kana rifeensi kiyya xiqqoo dheeraadha. Amma rifeensa kiyya kana yoo agarte haadamee jira. Hospitaalaan narra haadanii jiran hin qabu rifeensaan amma. Amma rifeensa hin qabdu. Banuun hin danda'a banees agarsiisu. Amma ani hin qabu ture laa. Kana keessa akkanatti akkana na seenee ture. Kana hogguu afur narraa haadaniiti shaneessa amma biqiluu isaati kun rifeensa kanarraa. Amma biqilaa jira jechuudha. Amma kanarraa duuba kiyya kana yoo laalte kanatti. Kanaas akkanatti hin qaba. Kanarraas akkanatti akkana na gubee jechuudha. Kana hogguun ani hulaamanii iyyaa gaddeemu san duyda kana keessa gad. Kana keessa gad jira. Hulaamanii iyyaa hogguun an gabbee daba akkana jala facaasee kana hudduu duuba kan rifeensaan gasseene malee. Kana booda kana harka kiyya kana hogguun akkana rifeensa godhu san rifeensa gidaan akkana rifeensi akkanuma bu'ee jechuudha guutuunsaa. Guutuma sirraa akkanuma bu'aa. Yeroo san hogguu hospitaala osoo hin geenye jechuudha harka kanarratti nama rame rifeensi achi dhaqee dingaama eessumni kiyya san maal taate naan jee alla arifee asiitiin na gubee hin jeen. Barte gaama asiitii kana ta'uusaa amma dura anaan doorsisee ture guyyaa tokko jechuudha. Anaan doorsisuun tun gaafas naan doorsisan facaasee tureen saalaan. Fidee dhufee ture kanaan dura? Ijatti hin finne. Anaan bakka hojii jiru. Dhufeenni natti bakka hojiitiin yaamee waliin baanee bakka juuza dhuynutti xiqqoo turtee takka baatii 5 dura walitti aarree ture. Baatii 6 san osoo ati akkana biraa kuttetti na deebuu baatte ani bakkaatti jirtu barbaadee fideetuma waan kana waan asiidii jaamu tokko sinna qooheenaan jee gosti keetii fi namni keetillee yoo walitti bahe fuula keessiin deebisnee naan jee way ati akkana na gootee ati sila akkas na gootee jiraattaa hin jeen ani asiidii maal akka ta'e hin beekuu si yaadannees ginja gocha sanii tokko hasaa'ee basaati hojjetaa jiru mi'a naaf kanne haayee jeen lakki bar facaasee jeen guduranii godhe jeetiin ni bitadheetiin godhe jeetiin yaade eegeesii anaa wajjin walitti deebite bakka dhaiseetiin jira waan jaamu haasee jechuudha. Inni saayibni isaa san xiqqoo akkanatu du'uu jeen lakkii bar facaaseetiin jira jeen. Innaa jechuun ani takkaa jecha kana naan jeetis hin beeku sammuuti keessa ana baduu dide manni kun. Qaamni kee garuu gaafa gareessuma beeksisa rirrifaatu takkaan qaba torbaana san dura jechuudha. Nagee waliin qabna hanga kana wajji rafna hojii haana hojii nyaanna hojii dhuyina waa hunda ijoollees mana barumsaa keessa dalageetis mana surbaas nu qabna jechuudha. Yeroo san keessa rabbiin kiyya dafee jecha kana naaf fiduusaa anu ifiin ajaa'ibe. Ture wanni kun gaabaatee 5 dura jechuudha. Sammuutii keessa akkasitti haana fakkaata. Hogguun ani iyyaa mana eessuma kiyyaa san dhaqee narraa baneeti fiigee eessumni kiyyaawwan ulee takka qabatee jechuudha. Abbaas kaneessi hin jiru kun. Amma isarra xiqqaati. Fiigee maaltu jiru wanti akka hin jiru. Us hogguun naan jeesnu maanu isa bakka anaasoo keessa. Us bakka ani jini naan jaa. Ani gubadhee balbalee malee waan takka waan hin jiru qabu. Hogguu jaartiin eessuma kiyyaa tun Oromiyaan tun bishaan fuutee nanna gudeemtu warri ollaa warri na jala dammaqee dhufe ittiin naqiin bishaanii fi ibiddi waliin ta'u. Jaanii irraa qaban jechuudha. Yeroo sanitti osoo bishaan nanna qabee ni daddamadha ture laata. Inni kun bishaan barbaade jaan. Qaqqaba ittiin naqini jaaniin. Xiqqoo afaan kana keessa bishaan balbalte yoo bishaan dhuginaan jaan. Ni didee yeroo sanitti bishaan dhuguu. Inni eddaan xiqqasho afaan kana keessa naga bu'ee jira. Asirraan akkana naga bu'ee kun laalama. Akkana akka jiru kun akkanatti dhufee afaan kana keessa xiqqoo na seenee jira. Hoggaa kana abbaan kiyyallee Mustafaa Taayyee namni jaamu. Halkan zaasa galatti itti dabulanii mucaatee akkana gubattee jirti jaanii itti himanii karaa irratti ba'een eege jechuudha. Eessumni kiyya san fuudhee buufata nageesse. Hanga kana daa'imni kiyya zaasa gal bineensi fuudhu baatuun beeku ala jiran jechuudha. Daa'ima kiyya isa xiqqaati irratti waan dhukkuba tokko nimooniyaa waan jaamu takka qaba mucaan kiyya san. Asii fi miila kanarratti bu'ee jechuudha. Asiidiin kun. Daa'ima keerrattis? Daa'ima kiyya isa lammaffaa. Silaa jala rafanii? Asii fi asirratti isa lammaffaati irratti bu'ee jira jechuudha. Hoggaa lamaati immoo mucaan kiyya kun. Achuma hospitaala achiitti deddeebisaniituma buufata achitti deddeebisanii irraa yaalan jechuudha. Hedduu baay'ee oowwituu qaba beektee. Inni qofaa jedhan huccuu oowwituutti kaa'ee raffisa isa kan. Asii fi asirra bu'ee jechuudha. Waan ajaa'ibsitti ta'u inni guddaan ammoo taa'ee ilaalu jira gocha kan. Yeroo buufata keenya san poolis xaabiyaa teenya san fuutee bakka inni itti baratu
fuutee poolis xaabiyaa geessee qorattu mucayyoon kiyya dhugaa siif himu. Ani immoo yeroo san inni hogguu si himullee baatirii moobaayil qabsiifatee nan naqee siin hin jenne namma. Daa'imni kiyya immoo baatirii moobaayil qabsiifatee maamaatii ibiddatti naqee siin jira isinni hoggaa afurii. Ani kanarratti hogguu san eessumni kiyya san fuudhee naan deemee abbaan kiyya Mustafaa Taayyee kajaamu sanis karaarra dhaabbatee eegee walii makiinaa takka fudhatanii jechuudha. As caffee bakka jaamu tana harar na fidan. Achitti hogguu na fidan namni mataa kiyya kana harkin jiru ijuma tana na dhaqqabu eegalan. Osuma jaanii tuni amma narku bakka. Takkitti kana qofa naa baate jechuudha yeroo sanitti. Eegas isa kanallee harar gala achi yaaman isa kana. Eessuma kiyya kan namni hojii dhufe kan ani xiqqaan na fide inni harar waan jiraatuuf eegas harar inni akka dhufe bakka yeroo san namni ijuma tanaaf bakka dafee naaf dhaqqabe eegana kanammoo nagarre. Eega bakka nani ciisu. Mataan illee waan sirra jiruuf namni baay'ee agareen jiru. Nama bakka dafanii dhuma doktoroonni dhufees ijuma tana na dhaqqaban jechuudha ijuma tana na dhiqan dafanii na dhiqanii bakka tun gosa yeruma sanii baddee jirti jechuudha ijji. Eegas booda narsii takkaa jira. Doktar kiyyalee akkasuma jira narsii achi kan jirtu hundallee ni galatoomfadha. Hedduu akka wanni kun sammuu tiyya kana keessa na gadi hin deemne. Anaaf mokkoraa turan akkana duuhuun qabduu isii himtuun bakka wanni kun seenuu jira jee asirra yoo laalte immoo asirraan lafeen na mul'ate lafee callaan jirti moggoo kana godhe qalau jettee jechuudha lafee tanaan na mul'ate asirraa foon na fuudheetiti asirra godhee jechuun hangeessi meertuu hin dhiisu jee narsiin tiyyanii ijjiti bakka narsoonni achi keessa jiran amma tiyya godhadhee ogaa narsoota achi keessa jiru isaan mucaa takkaa jira tigisti jaaniini narsiin hedduu dhagaa isaan akka dubartiitti isii takkitti jira beektaa wanni kun deemu jira dooktar jetteeti footoo kaastee maammee ergiti bakka gubata asiiti gubee kan irraa kaasii wanni kun baruu sogguun adiqaan deemu jira jaan isaan cufti gabbaanii waluma mari'atan. Kana kaasii dooktar kanumarraa kaasii bakka arabbi sodaadhachi boodaateessu jaanii eegas dooktara kiyyallee naa gorratamu dooktar guruun jaaniini dafee jechuun naqee mana opereeshinaa narraa kaasee isaa siidiin gubeessan eegana booda jechuun narsoonni kiyyaa hedduudha dafaniitiitii narraa dhiqanii akkaan ammaas opereeshinii lamada seenee foon asirraa na fuudhee tafa kanarraa kanneen irra cuqqula jechuun mataa kana akka inni na keessa hin deemne godhe kanneen keessa. Asuma keessaa ammoo bakka gadi bakka rifeensi kun itti biqilee keessa kana dho'isee jira kanneen akkanatti. Tafa kee kanarraa fuudhanii. Tafa kiyya kanarraa fuudhanii harka kiyya kanaas ammoo hoggoo agartu tafa kiyya kanarraa fuudhaniiti kanatti akkana cucukkulan jechuudha. Akka inni baay'ee madaa'ee mannaan gadi hin seenne godhamee jira. Amma harki kee kun kan amma akkanatti mul'atu kun kan fuula keerra jiru kunis waan madaan qabu miti. Madaan qabu. Amma gogee jira. Foon asirraa fuudhamee asirra waan qabameef amma goggogeetuma jira qaamas yaala kana alla ni barbaada waan jaamuu jira achi riivarii barreessa. Amma caalatti kan miidhaan irra ga'e ija kee gama sanii ija kee gamanaallee ni bu'aa miti. Ija kee gamanaan ni bu'aa funyaan kiyyallee muramee jira. Qaawaan qabu. Qaawwa xiqqasho qabaasee xiqqasho malee muramee jira. Gurri kiyyalleen akkuma agartu kana muramee jira narraa. Kan garasiyo? Kan garanaa bahee jira. Kan garasiyo. Kan garanaa kana yeroo isa waan akkana ciisuuf jiru dura kanarra waan beeku dooktara kiyya keessa deemeetiti wanni kun nama keessa deema beekte muramuu qabaa jee funyaan illee muree gurraas muree jira. Ijjiti yoggusuma. Warra baay'ee miidhame kanarraa muranii jechuudha. Kana dura gaa otoo rakkoon hanga kana abbaa manaa keetiin sirra hin ga'in dura abbaa manaa kee wajjin akkati jettee duraan xiqqoo walitti buuneera jette hariiroo akkamii qabdu turtan garuu namoota abbaa manaa fi haati manaa waliigaltee qabaatu yeroo tokko wal dhabdeenis numa jiraata. Namoota baay'ee waliigalan jedhaman keessa jirtu moo namoota waliin galle keessa jirtu hariiroo akkamii qabdu turtan guyyuu yeroo jiraattan jechuudha. Yaa'u dureen waliif galla inni wanni inni yeroo takka haa waliif bu'insi numa jirti. Numa jiraata. Numa jiraata. Kanii nama baatee shan dura siin joo kana waliif bu'insa baatee shan duraati beekte kanii siin joo eegasiin eeggoos deebi'e immoo waliif bu'insa hin qabne eegana boodaa kana. Eegana boodaa kana hojii jiraachuu jira hojii nyaanna hojii dhugna akkasitti wal caqacaqaan turre jechuudha. Baatee shan dura kaniin siin joo kana. Yeroo sanoo si miidhee beekaa yookiin siree beefaa miidhaa kan biroo sirra qaqqabsiisee beekaa isa dura. Lakki. Kanaan dura erguma wal fuutan iyyuu jechuudha. Erga wal fuune guyyaa tokko
ijuma tana keessa jechuudha. Guyyaa tokko ijuma tana keessa ana miidhee gaafas booda garuu walitti bu'insa afaanii malee harkaa hin beekne takka walitti na tuqeetis hin beeku. Gaafa sana immoo halkan sa'aatii walitti buunee gaafa sanis ija tana keessa kana quba kanaan akkana na godhee ture. Quba kanaan akkana ija tana keessa na godhee ture. Waan sana niin dhoyse yaani takka himeen beeku. Nii hundallee fi gaafa sana. Egaa nan dhufee hospitaala ciisee eessuma kiyya kanaaf himan namni malee ani dhoyseetiin ture warra keenyattu. Miira inaaffaa nama qabu jettee amantaaf fakkeenyaaf ija kee kanarratti wanni inni xiyyeeffatee fi tarii isa biratti namni faa ayyaantu iji kee baay'ee bareeda suuraa kee yeroo ati asiidii kun sitti naqameen ilaalaa turre suuraawwan kee hedduun isaanii kana wajjiniin waan wal qabataniif ayyaantu iji kee bareeda dhuguma immoo duraan iji kee baay'ee bareeda ija jedhamu keessa jira iji kee baay'ee bareeda hin bareeddaa faa jedhee yoo namni sitti dubbatu yoo namni waa'ee maqaa keetii dha'u sana wajjiniin wal qabsiisee miira inaafuu ija ishee jaallatu namoonni faa jedhanii jedhee faa yaada jettee faa yaadda waan akkasii qabaa waan akkasii. Ni qaba. Ani ni jira miirri inaafaa isa keessa. Inni osoo isaa taate akkana hojii tan hojjedhu barbaadu ture. Akkati hojii mootummaa hojjetu. Bakka namni hundinuu akkuma ati suuraatii agartee sanii akkasumatti ni bareeddu ni jaa waan itti dhufuuf waan birootiin osoo hin qabne miira inaafaa kana ni qaba jechuudha. Ani garuu arraas meeqooyi boruus meeqooyi daftee gaa bultii tana facaastee boon hin taatu beekte ni dhiisanii wayyaa waan jaamuuni. Ammas yeroo hedduu yeroo dubbadhu jaalalaaf akkanaa bakka haalli inni agarsiisu jiru naaf hin ta'uu maaliif akkanaa ani tun jaartii isaatii maaliif akkana na caqaalaa hogguu cufa jeetiin dubbirraa dubbadha ture beekte hogguu akkamaatii naaffaati jettu kanarratti jechuu hogguu kaasa. Maaliif hogguun akkana jee waan si jaallatu fi bakka malee namni akkana si godha jee namni yaadin jiru. Ani inni kun naaf hin taane bakka hogguu cufa kanaan namaaf na jeeqaalaa hogguu takkan akkana maatitti konfidensii qabaadheen deebu jaartii isaa ta'uu namni na beeka maali hogguun nan jee bakka warra keenyatti illee hogguun dhaqee meera hedduu. Maal hojjetan? Inni baajaajuuf. Bakka waan si jaallatu fi malee tana sani jee namni isa murteessu jiru yeroo hundaa nama murteessa si jaalataa bakka waan si jaallatuuf akkanatti inni bareeddee guyaanii akkanatti si caqaacaqa malee waan birootii miti waan ilmoo waa wajji qabdaniif waan biroo waan yaaduu miti jaanii. Waan kanaan dura waan kana yogguu waan rakkoon akkasii uumamtu gara jaarsolii gara maatii faa waan akkasii himattee beektaati. Rakkoon akkasii narra gahaa jira dadhabee. Waan akkanaa faa jettee beektaa? Hinaaffaa tana haa. Waa'ee karaa hinaaffaa tana himachaatiin ture. Gama isaaniitii irraa illee gama baadiyyaatii illee jiranii manguddoonni eessumni kiyya kunillee akkasumatti abbaan kiyyaas akkasumatti eessuma kiyya kaanillee akkasumatti jechuudha seenaa turanii garuu isa murteessanii beekan yeroo hundaa nama murteessan. Waan si jaallatuuf inni kana hunda ani gochi kun sirrii miti wanni kun sirrii miti na dhaggeeffadhaa oguun jeen yeroo hunda maqaan immoo murteessan waan si jaallatuuf booyee sitti himata jechuudha waan godhu kana booyee sitti himata ati biraas yoo dhufe anuma murteessita malee isatti murteessitu bakka waan booyee sitti himatuuf jechuudha. Na ijoollee tiyyallee akkasumatti rabbiin bineensa duraa illee naa baase anillee lubbuun illee jiraachuun kiyya waan takka natti ture alhamdulillah lubbuunis jiraadhe beekte. Ana osoo uummanni Oromooti fi uummata kiristaanaatillee walumaan tahanii na gargaaraa turan beekta. Osoo isaan irra hin jiraannellee lubbuu tiyyaaf fi ilmoo tiyyaaf akkana jiraachuudhaaf alhamdulillah inumaan jira. Lubbuun jiraachuun dura waan takka beekte ija takkittii tanaanis babbee galu sumaatii miti. Arra daa'ima waan hin qabuuf daa'imni tiyya nan beektu maal sii godha. Sagalee tiyya dhageeni natti yoos dhufan narraa if booda deebi'an. Ammallee nan beektu. Daa'imni kee maal jedhu nama biraa faatti waan isaan jedhan faa dhageesse beektu siinoo maal siin jedhu warri ammanni waggaa afurii faa kun xiqqoo. Waggaa afurii kun amma xiqqoo maamaa tiyya baabaan kiyya ibiddeetti naqee galgalaa ani baabaa kiyya hin jaaladhu hin barbaadu bakka yoon baabaa kiyya agare niin diraa bakka qubee naa bitaa niin ajjeesa maamaa tiyya akkana godhee bakka. Yoon abbaa kiyya arge nan ajjeesa. Waan akkana jaahamuu qaba. Garuu gizee ani waan ajaa'iba natti daa'ima kiyyarra qorattuu yakkaa poolis xaabiyaa dhuftee fuuteeti mana barumsaatirra geessite poolis xaabiyaa. Ati keenyuutii gaafa jaaniin abbaa isaanii manni.
eessuma kiyya abbaa see kaniin siin jiru kan kabaabaatii ammas deebi'ee eenyus dhale guyyatuun abbaa kiyya baanee Mustafaa Taayyeetii. Otoo namni tokko hin gorsin. Osoo namni tokko hin gorsin. Ani akkas deeyyaan duuba ammas eenyus guddisa guyyatte baabaa guddaa jeeti isa kana sitti himata malee afaan kanaan hin dubbatu bakka. Ani baabaan hin qabu jaaladhu bakka waan jahamu qaba. Sanirraa baabaan kee ummaatii maal godhee guyyatteen makaddaa lama keeyyatee anammoo gusitti makaddaa lama tiraasii kana lama walirra keeyyatee baatirii ibsee waan kana nan naqee jeesitti nimne namma. Inni immoo akkasitti hibutti tiraasii lama keeyyateeti. Dammaqee ture jechuudha. Mucayyoon taa'eeti galgala waan akka buskudaati waan akka maangoo dureen fidaafii tura. Waan san kanneefiiti rafesee mucaa inni laal. Mucaa immoo hin rafne. Anaaf yoo nama karaa gama poolisii waliin kan inni qabamee rabbii waliin dhufdee dhiyaannu ta'e mucaan kiyya isa ragaa guutuu naaf ta'a jechuudha. Booyaa turanii uummanni poolisiisanii jaarteessuma kiyyaatti fuudhee geesse mucaa. Anarra mucaan keenya hin dandamne naan jette. Waan aarifeensi godhe guututti himee moobaayil qabsiifatee makaddarra taa'ee maamaa tiyyetti naqee maamaan tiyye iyyitee baabaa xiqqaan eessuma kiyya sani beeytee baabaa xiqqaan inni joonsan abbaasan fuudhee makiinaa keessa kaayee kuteen siin jira. Eessa geesse dubogdee jette. Ani hin beeku waaqaa kutee akkasitti ummaan dhuftee. Bineensa duraa nu fuutee siin jedhama mucaanti. Anaaf obboleessa kiyyaa siin jedhama mucaa isa xiqqaa baanii. Garuu yoo ammas fiddee dhaabde sagalee tiyyaan shirjee yoo ilaale bifa tiyyaan oguu ilaale ni fiiga. Harka kana kan na tuqadhaa ijeeniti na tuqachuu didan. Ammas hin tuqanne. Na tuqanne. Ammallee hin dandamanne hin barre. Hin barre. Sanuu guyyaa iidaatii dhufee dooktarri fidiyyeeti si wallaalanii naan jaala kanaan. Jechuun ilmu mootii sanuu anumaan dhalee jeeti hangaan shakkuu takkarra geete jiruun ilmoon ta'e hoggoota dhalte si wallaalte maal sii godha. Abshir hin boo'in ayyaantu kan waaqni fide fudhachuudha. Ilmu mootii yaafuu ifi shakkee akkuma ijoollee ta'anii hundanii jeetiin if shakkaa ture beekte. Alhamdulillah garuu gaaf tokko fayyee isaanii wajjinis akka namaatitti wajjin jiraadha jeetii yaada beekte lubbuutii yaayyoon jiraadde garuu namni lubbuun dabre hanganaa hun harku ture. Wanni guddaan lubbuu keetiin ooluu keeti ilmoon kee har'a egaa daa'immani waan ta'anii fi waan addaa wayii waan fuula keerra jiru sitti fakkaachuu danda'a. Sanii fi kun kan uumame. Dura gaa yeroo abbaa warraa kee kana waliin wal fuutanii jaalala akkamii qabdu turan otoo waliin fuudhiin fa'aa waggaa amata meeqa waliin jiraattanii jaalala akkamii sii qaba ture atoo akkam hangam takka jaallatta turte rakkoon inaafaa kun akkuma jirutti. Waggaa afur alatti haa wal jaalannee naabinni eegas booda wal fuunee wajji jiraanne jechuudha. Kanarratti yoo isatti illee waan dhageemne jeetiin ani daa'ima lameen kanallee hore eega daa'imni lameen kun horate illee ittuma fuufaa dhufe bakka. Ani isa amansiisu waan hin godhe sadaf yoo kaan akkanatti hinaafaa waddillee kun saqeessa jiraatu taate an sadaffaas dhaleetiin si garsiisa. Ramadaan amma isa dabra kan ramadaana kan hogguu biyyan sadaffaa dhaleetiin si garsiisa. Waan jaamuun isaaf dhiyeessaafan waliin teenyee bunallee waliin taphisnee isallee waliin yaamee jechuudha. Waan takka yaadini bakka yoomiyyuu jaartii teetii ilmaan kunis keetii atis abbaa mana kiyyaati waan takka yaadini waan sitti dhufee haasawaa. Bakka hojii faatti si lafaa dhufaa? Dhufee na yaame. Bakka hojiitti. Hiriyoottan kiyyarra ni dabula. Bakka hiriyoottan kiyya yoo har'a hojii deeman borno hojii deemuun fadhan. Bakka yoo amma saahiba kiyyaa wajjin ani silkiin dubbisee silkii lafaa kaa'e dhufee silkii sallaalee daqiiqaa hangana haasawite. Maal si hojjaasutti alaa nageema fayyaa naaf dhalaa waan takka wajjinaa sun naaf dhalaa nageema hojjaasu ati maali dhiira moo dhala jeetiin lolaan beekte amma hoggaa kana deebi'ee saahiboottan kiyya san rakkate hiriyoottan kiyya san rafaa bilbila jechuudha. Hiriyoottan kiyya baay'ee nu wajjin deeman ture. Isaan nu wajjin deemanii hiriyoottan kiyya dilasanii bakka dhaabanii jiran nu wajjin. Kanaaf miira inaaffaa olaanaa qaba ture olaanaa qabe wanni sarara ture. Garuu na godha jeeyyaanne ani akkooti jetanii siin jootan ogguun baay'ee itti himu
maal si godha si godhuu si jaalataa bakka si jaalataadha bakka namni hundinuu. Atis yoo agartee amma si jaalataa qofa murteessita malee. Nama rakkoo sirraan gaa jedhamee yaadamu. Anuma murteessita godhufti. Jaalala akka nama godhaa bakka waan si jaalatuuf kana hunda haa ta'u waan irra ilaaltu takka hin qabdudha bakka namni hundi gaafii namni naa dhiyeessu. Ergasii gaa amma to'annoo seeraa jala ooleeraan? Hin oolle. Hangammaa moo? Hangammaa hin oolle. Maaliif hin argamne moo jee? Inni karaa guutuu akka Adaamaa jira jahanii kana keessatti gaa amma fayyaa tiyya tana keessarratti anaa dursa malee isaa miti jeetuma. Eessumni kiyya kunii fi abbaan kiyyaa fi eessumni kiyya kaanillee jechuun walumaan fayyaa tiyya tana jala fiiguu jira. Kan dursi kan kennamu qabu lubbuu ishee oolchuudha malee oolchuudha. murtii gama sanaan jiru. Maaliif Oromoon bal'aantu waan jirtu karaa farii yoo dhaqees hin bahu beeyte dura anaa lubbuu tiyyaa dursa jedhaniiti lubbuu tiyya tana ana dura dursanii ammas mee wadii laallagaa bakka inni jiru sana. Egaa erga yakki kun sirriitti raawwate namni hedduun miidiyaa hawaasaa irratti si falmaa ture waa'ee kee ayyaantuudhaa fi haqa argachuu qabdi yakki irratti raawwatame kuni haqa ishee barbaachisaa rakkoo guddaadha dubartoota biraatii irrattis akka hin geenyee fi dhiibbaa gochuutu nurra jiraata jedhanii namoonni gama adda addaatiin miidiyaa hawaasaa kanarratti dhiibbaa adda addaa gochaa turan. Dhiibbaan sun jijjiirama fideera jettee yaadda? Fide alhamdulillah. Hedduu fidee jira jijjiirama akkasuma mormuu isaanii saniif jijjiirama baay'ee fidee jira. Ani garuu akka mataa hiyyaatitti ana booda wanni kun osoo dhaabbatee hin jira. Anarratti amma Itoophiyaa keessatti hedduudha meelaatii jira. Kanaan dura fa'aa Kaamil fa'aa Meelaat fa'aa. Jechuun osoo dhaabbatee akka jijjiiramni kun dhufe bakka ana booda dubartiin akkana rakkattee namni haqa dubartii jee lallabuun qabudha bakka. Anaaf jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni baay'ee dhufee jira. Osoo isaan hin jiraanne har'a rabbii gaditti dura rabbumaa jira. Rabbii gaditti osoo isaan hin jiraanne hafee waan jaamu takkaan sammuu tiyyatti qaba. Akka inni yaadattis akkuma ani hafu saniif kana hunda raawwate beekta. Bakki isarraa itti mul'atu fuula waan ta'eef dafee fuula waan na balleesseef jijjiiramni baay'een dhufee jira jeetiin. Dhimma kana gama mootummaatiin abbootiin alangaa naannoo sana jiranii poolisoonni yakki kun namni yakka kana sirratti raawwate qabamee seeratti akka dhiyaatu akka murtii argatu wanni godhan jira. Ganaa isaanis ittuma deemuu jiraniin saha ani nagaafatanii turanii akkasitti walitti hin dhufne gananaa fi isaan kana keessa ganaa waliin hin seenne. Barbaadattuma jiran jedhanii kana keessa ganaa waliin hin seenne. Maal akka ta'u barbaadda namoonni tokko yakka guddaan isirra ga'e balaan ciccimaan isirra ga'e garaa dhiifamaa qabu ammoo haqni isaanii immoo akka baatus ni barbaadu. Ayyaantuun maal yaaddi maal akka ta'u barbaaddi isa yoo argite maal miira akkamii faasitti dhaga'amuu danda'amu fuulduratti. Inni ana qofa miidhe osoo hin jenne waan dubartii ta'e hunda sammuu isaa miidhe jeetii yaada. Takka farratti ilmaan kiyyaa miidhee jira. Ilmaan kiyyaa ni hiyyoomseerra ni beekta. Ilmaan kiyyaa abbaa malee haadha malee dhamma keessaan jiraachuu jiran. Garuu rabbiin darbee nama darbu haadha naa olii qaban. Haadha naa olii isaan duriinis isaan jiraachisu jirtu qabanii jiraachuu jiran isaan. Arra garuu sammuun daa'imummaa yeroo amma jirtu tana keessatti haadhaa fi abbaa barbaaddi. Ani dhiifamaan isaaf ni godha jee qabu hin qabu inni karaa seeraatiin dhiyaatee murteen addaa isarra kennamtee isarraan bakka wanni hundi baratamuu qabdi. Gochi kun anuma qofarra raawwachuu qaba bakka. Namoota wanni akkanaa wanni asiidii jaamuuf wanni gocha sukkanneessaa jaamu dubartii takka irratti akka raawwatamu barbaadu. Inni dhaabbatee murtii dureen amma gaafa jaarsa kaamilaa fa'aa jaarsa meelaat fa'aa ni jira. Gaafa isaan irratti murtiin kakanamu lallaafa akka kiyyatti. Isa kanarratti immoo murtiin gahaan san kennamtee ana booda gocha kanaa kun dhaabbachuun barbaada. Murtiin addaa kennamtee jechuudha. Ana magguun yeroo jalqaba gizeen fuula kaamilaa laale ani fayyu jeetiin tasfaa muree beekte. Zamanni kaamilaatiif zamanni kiyya tokkoo miti garuu jeetumaan laale. Hoggaan meelaata garee garuu tasfaan goradhee asitti illee na dhuftee jirti egaa na finfinnee tana dhufe. Sitti dhuftee? Na dhuftee jirti. Dhuftee si dubbistee? Na dubbistee jirti. Maal siin jette? Gaafa dura jalqaba haraarratti eessuma kiyya kanaa fi kaan irrattis bilbilteen hiimoodhaan na dubbisaa turte.
fuula see guulla nama asiidiitti naqame natti hin fakkaanne ni gammade Tolfamee jira miti fuulli. gizeen immoo laaluu ni gammade fuula kaamilaa tokkoon agarsiisanii xiqqoo qirna jeebeete amma Teknooloojiin bara sanaa akkaataa yaalaallee maal maal. wassa amma namoota guyyaa kaan bagatti siin geejii ayyaana faasikaa kadabre kanarratti hogguun dawwuluuf guyyaa lamaffaatiin dawwuleen meelaatiin jirtu bakka dalagaa jirtu hogguunaan jaan bakka bunaan dureen dhuyinillee lama sadii dhugeetiin gammadee jechuudha. Maal tokkos na godhe beektaa? Namni asiitiin itti naqame lakkaa dalagatee mana isaatiin ni galaa. Dila kana namni kana bakka dalagaa jiraataa jeetiin gammachuu addaa natti dhageeme. Hogguu isiin dhuftallee akkasumatti hin tiime. Asitti hogguun eegaa nan finfinnee dhufte isiin natti jechuudha. Hogguu namirra dhufte fuula isii hogguu laalee hedduun gammade. Ani hangan takkaniin fayyaa hin jeen. Anna caala fayyitaa ani bara 2010 akkana ta'e naan jette. Ati zamanni khaybar zamana footoote ilaalanii fuulli keessa raawuu danda'u ni fayyitaa bakka. Na laalee sitti hin bareedu naan jette jechuudha. Hedduun akkana bareeddee ijji xiyyaas akkuma keetii kana turte funyaan kiyyalleen akkuma keetii kana ture. Gurrilleen akkanuma ture. Bakka anuma meelaa xiqqasho akkuma kee kana ni fayyaa hin jeen. Hedduu fayyitanaan jettee na caalaa fayyitanaan jettee abdii na horsiiftee eegas boodallee bakka akkaan ani fadhu. Ani dure yoon daawwitiin fuula kiyya daawwitii keessa mul'ate guyyaa kana guutuu booyaatiin oola. Si cinqaatiin oola bakka ani ni tasfaan qabuu jee. Deebi'uu danda'u jettee. Bakka mureetiin jira. Eegaan meelaa agarre laakiin bakka ifumaa fadheetiin daawwitiin farkusun waan itti fakkaachuun eegallee bakka. Dilata kana jajjabeessitee yeroo dhuftu ilillii naaf iddee dhufte jiruun ilma namaa akka ilillii tanaatii naan jettee waan na gorsiterraa. Gosa ilillii dila kana agarsiiste jiruun ilma namaatu akkana bareeddee akkana xoloodee waan rabbi borsuuf fiduun beeytuu naan jette. Saniifuu ati tokko bareedinni jiraanna yeroo kaan immoo rakkoon nurra ga'uu danda'a. Saniifuu ati jabduu ta'uu qabdaa waan takka yaadinii. Ammoo ani abbaa kiyya cimaan qaba naan jette abbaa mana kiyya amata 16 godhanii naan jette amata 6 irraa hidhame amata 10 jette kunillee naaf dubboo ati amma heerumtee jirta hin amma heerumeetiin jira naan jette ati maal sammuu teetii yaaddee heerumtee dhaltee hin jeen. Wanni inni amma illee irra deebitee heerumtee dhaltee ishee. Okay. Haa ati akkamitti dhiiraa amantee dhiira dhiyaataa hin jeen. Wanni inni barbaade akkana na godhee hoo akkana olii dhiiruma waan jedhamutti hin dhiyaanneef na godhe akkamittiin duba waan inni yaade san godhaafi naan jette jechuudha. Isaaf ilmoota akkaan qaba naan jette eegan heerumeetiin dhalee jiraachuu jira naan jette dalagadheetiin gala ijji tiyyatuun akka ija taane akka ija tiyya taaneetitti hedduu si harkaatiin jira. Waa hundi kiyya bareedee jira naan jette bakka hogguun eegaan isii ilaalee finfinnee dhufe qaceellattiin abdii godhadhe hedduu haa galatoomtu hedduu suuraalee kee durii hedduu isaanii yeroo ilaallu miira baay'ee namatti dhagahamu miira baay'ee suuraalee babbareedoo qabda turte ammoo yakki sirratti ta'e kun baay'ee suukkanneessaadha yakka ilma namaatiif maluu miti keessumaa dubartiidhaaf yakka maluu miti akkuma ati beektuu dubartiin haadha keenya ilmaan keenya obboleettiidha dubartii irratti yakki keessuma haadha ofii ilaaluun namarra jiraata jedhee yaada ammas namoonni adda addaa bakka adda addaa teessanii yaada hammeenya garaagaraatiin guutuudhaan dhiibbaa yookiin yakka suukkanneessa akkasii dubartoota irratti yaaddan yoo jiraate carraa kanaan waamicha isiniif dhiyeessina gocha akkasiirraa akkasin of eeggattan dubartiin haadha keenya ta'uu beektanii haati keenya immoo rakkoo isaan dandamatanii nu guddisan otoo beeknu rakkoo akkasitti deebisnee isaan galchuun nurra hin jiraatu sammuun kee amma yakki kun fuula kee irratti kan uumame harka kee irratti kan uumame yakka fuula keetii fi harka kee irra jiru ifatti kan namni argu kan gammadaan argu kan namni kaanillee argu fuula keeti fuula kee bade kan harka kee bade kan gama xiinsammuu keetiin saayikolojiin kee miidhaa akkamiitu narra ga'e jettee yaadda maal dhiibbaa akkamii immoo namarra geessisa yakki akkasii dubartoota irra yeroo ga'u ayyaantu. Ani ekkumaan sitti himutti bakka sammuun tiyya dureen na namantu jechuudha guyyaa kana guutuu booyaatiin tura. Bakka ifimootiyyaa ifi namanuu sammuun tiyya bakka na jeeqamti karaa amantii teenyaatiin waan akka hadiisaa waan akka dhaggeeffatan kanaa jira kanuma dhaggeeffadheetiin sammuu tiyya achi deebisa bakka
yeroo mara bakka namni dhufu cufti aayizoo waan taanii akka asiidiitiin ati hin tuqamnee aayizoo waan naan jaaniif eega gamana miidiyaa kanaaf cufaan uummanni hundumtu musliimaa fi kiristaanni oromoo fi hundinuu naaf dirmachuu eegalanis bakka waa'ee fayyuuf tasfaa kiyya godhuudhaaf akkanatti anaaf dirma.